biyya agaltuu jedhamee edda ummata murteesse. Ati gatii bucuu taateef, gatii sabiyyi taateef, uummanni Oromoo hiree sirratti murteessee muree murteessuu kan qabu jalqaba abbaa keetii itti aanee uummata Oromooti. Haati kee amaanaa anatti kennite jechuun gatii sagalee uummata Oromoo ta'eef sittis anattis kennite. Anatti kennite jechuun Oromootti kennite jechuudha. Uummanni galchinee waan isin barbaaddu godhaaf jedhee deebii kee kenniifi sana booddee abbaa keetti waliin dhageessa. Ani karoora finin dhufee sababii deemuutiif hin dhufee ammas immoo asitti an karoora kootiif an hin jiraataara deebi'ee aniyyuu gaddan dhufe maaf biyya galuu naa murteessan dudubba koo. Galatoomi. Abbaa tani immoo isinii dawwalaa dhaggeeffadha. Tole tokkummaan akka dhufuun barbaada nama tokko buusii mube. Abbaatti dawwalee ka'a. Mube Adraanis abbaatti dawwalini. La. Mube dhaabbii mi'aan tokko ifan. Raanuu kennaatii gadi buuna jira keenya. Abbaatti dawwaluu isin dawwaluu dhuftanii ala nammoo. Lakki waan barbaadee nuu ibsika waan abbaan dawwalaa jiru. Mubaarik mucaan ergisiin himatte kanas abbaan barbaachisu dhiisi mucaan taa'uun barbaada jettee Abbaarraa maal barbaadde? abbaarra maal beektaas mucaan Abbamo tokkoffaa aamiyyeen abdi waan hin beeknaa isaan aamiyyeen edda mana sharafu dubitti assalaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtu nagaadhaa ana Mubaaraki. Fayyaa jirtu? Nagaa alhamdulillah. Eenyuun abbaa eenyuuti isin? Abduu Abbaa Jamaati. Abduu Abbaa Jamaa. Abbaa eenyuuti? Abbaa Saarraa. Abbaa Saarraa. Saarraa keessan eenyutti amaanaa kennattan? Isinitti kennanne. Amaanaan keessan ammoo eessa isiniif haa taa'u? Isinuma biraa ta'u. Abdii Geetaachoo warra gastireerta waan gaafatte qabdu abbaa. Isa dhumaati. Waan gaafatte qabdu. Hin qabnu cufi. Abshiraa galatoomaa mucaan keessan isinii naasoftee beetti ergaa amana koo dhuftee kayroo dhuftee isinii dawwaltee beetti mucaan keessan. Dawwalteetti. Maal isiniin jetti? Akkaataa jireenyaa. Akka gaariin jira baroon jira jette. Gaariin jira baroon jira isiniin jettee? Akka gaariin jira manaa kooti saalaan jira jette. Akka haadha kooti akka abbaa kooti isiniin jettee? Akka basaa kooti akka biyya kooti saalaan jira taara baroon jira jette. Galatoomaa ulfaadhaa isiniif an dawwala nagaatti. Mucaan abbaatti iccitiin himanne namni saarraan iccitii sitti himatte naa kottu amma namni hin barbaadu eenyunni. Namni saarraan sagalee naataa uummata Oromootti jettee sitti himatte abbaa miti yoo jettanu abbaa kee rabbi sirraa habuudhu minaa gabbaa jire abbaa miti jettee quxii koo miti jettee naataachuutti bada maal abbaa kee seenarraa qabdu. Mube nu kabaji. Abbaa kee dhiisee abbaa kee maal abbaa kee dhibootamu maal abbaa kee dhiisee qabda. Dhagahi nu galchi tokkummaa galchiiti tokkummaan isa dubbatu sharafuun isa jira warri dhimmichi keessa beeku haasofnee warra walitti mufate waan iddoo rakkoo himne. Narraa ba'uun dubbatina. Afaan kun barbaada. Baasii dhossii naannoo hin jiru kana booddee ergasii dhosseera. Seeftii mucaalli jedhee dhiisi. Mubaarik ilaa mucaa kana achi kaasee deebisu. Isin buusala. Wallahi isin buusela isaa kophaa koo mucaa taasofti haasaan Oromootti. Ani gabba'ee narrakkataara kanarrakkadhee akkasitti na jiraachisaara. Mucaan eegsifatti nagaa miti jedhee nama tokkotti hin himanne an gabba'ee. Narrakkataaree dhee takkaa nama tokkotti hin himanne an karoora kootiin hin jiraataa. Akka mana haadhaaf abbaa kootiitti hin jiraataa. Ammas immoo lammaffaa gabbaa'anii inni jarri akkasitti rakkataartii maalii waa'ee maallaqaas wanti hundinuu nurka jira anis beekaa mubeenis beeka waan jiru. Wanta kana namni biraa maaf gabba'ee waa'ee koo dhimma godhatee ganamaaf galgala suuraa koo maxxanfatanii ta'anii na dubbachuu fidimi. Na diiguuf immoo bakka hin jiru na raasuuf immoo. Biyya galtoonni gammamu. Obboleetto namni biyya galchuu danda'u hin jiru tuktukii irratti taa'ame biyya galchu sila tuktukii irratti nama rakkaan fuuniati. Mubaarik itti gaafatamta mucaatti walla. Namumti tiktookii irratti waadaa uummata irratti liivii irratti miti kan waadaa galtee fudhatee. Toofikaa isaa tuuta numeri ijoollee waraabbattu aboo nuti qaban. Dubbatan. Ani jechuudha. Nam tokkitti waa'ee koo dubbachuun barbaadu. Asin jira abbaan koo is beekaa haati koo isa maanaatti kennite nam tokko gabba'ee maqaa koo saarraan kana lammaffaa immoo obboleessuma ani barbaadu dheeraa obboleessa isaas narraa dhowwa akka inni maqaa koo haadha manaa koo maaliin jenne gadi ba'ee
anaadha manaa isaatis miti wanta tokko wal biraan qabnu kana booda. Kanan jechuu barbaada inni lammaffaa immoo namni tokko gabba'ee waa'ee koo narraan dubbatin an beeka an of hin beeka an rakkataan jiru waa tokko anatu beeka an gabba'ee ni man kanan ta'e hin jenne calam jedhanii gabba'anii waa'ee koo ganamaaf galgala footoo koo maxxansanii. Amiyeen ni jedhamu immoo fira kooti jedhe naa galchaa jedhee dubbate. Qoy. Isa Amadee jedhamus an Amadeedhaa wajjin firaa miti abbaa koo. Baqa Amadis mubee kottu ta'i kalas mucaanaa tofte himattee kalas namattee ergaa sii dabarfatte kalas hin gaa kayyatan sirraa. Kai kalas. Nam tokko maqaa koo nam tokko ittiin Baqa ergaa kee dabarfatte dhaqeen nam tokko maqaa kee koo haasa'uun barbaaduun. kalas ergaa kee dabarfatte kalas kai. Maaloo koo jedhee Rakkoo kaya sirraa dhiisi biyya keessaa kaa imbooyi na subbatti. Kai gagaalan mubaarak dhufee taa'u kai ga'e. Qabna nuun dinuu hanga kafeeti inni si kai jettanii. Koi. Toofi kiti maa jitan michoon haa himatu namni gola geeffadhe. Koi mubee. Sooraan dhageeffadha. Koi mee dhageeffadha. Tokkummaa waan biraa haa ta'u jira. Itti natti maa jettan michoon haa himatu. Michoon uummata ofii maal tafaan bana hinkijibina wallahi billahi Tawfiq hinkijibina Anamma Oromoo dhageeffadhu mubee koi haga waggaa meeqa inni jiraachisu itti naayita baa ka'eessanii jirtan eetirtanii arra oliitanii jechuudha akka nama isin beekutti tokkummaa maal haa ta'u jira kijibdu maal haa ta'u jira dhageeffadhu caala mubee nam tokko namni lama nama bu'u bakka bu'u. No, mucaa maddiin fiigina. Mubaarak nama tokko deemu jiraanii maddiin fiigina. Maddiin fiigina. Namni kudhan namni digdamni mucaa kana alaafinnatii si fudhachuu hin danda'u. Jara kana walii galtee hin fuune. Liibii irratti hin fuune. Mucaa kana nam fuudhaara jettee walii galtee hin fuune. Liibii irratti gaggeessuu hin dandeessu. Maaliif liibii irratti miti kanatti fudhattee dhufte? Si biratti argine malee liibii irratti mucaa fuudhee geessaara uummata Oromoo jettee fuudhee kanaan nama liibii irratti fuute gadhiisuu hin dandeessu. Namni si arrabsee dhiisee. Geessu hin dandeessu. Namni akka Oromoo mubee gargaarree galchina malee isin harka kaayitaa hodhaadhaa isin ni kijibdani. Wallahi billahi Tawfiq lakkii woo galtuuf hin qabdu. Mucaan bakka maal godhe keessan hanqamma duratti hanqamma duratti abbaa qabdi mucaan nama dhugaa itti himuun qabda yaa tokkummaa maal haa ta'u jira akka mubaarak michoota doorsise akka garri gartee inni waan biraatiin irra yoo isin yoo waan kana dubbadhu jee malee akkan dubbanne tana haa ta'u jiran hin kijibina yaaqi sirraa kaasi seenaa kamaa irraa kaasi Abigeetat. Oya abigeetat waa gaafadha ilmoo qaba. Abigeetat. Anaaf dhugaan miti. Karraan Samiiraadha wal loltee moo anaa wal loltee naan jaarsummaa dubbatte tu asiin deemin. Xaates. Lakkii warabbal kaabaa tokko hin dubbanne. Wallaahi. Waan tokko immoo itti dallanee sitti mandheera moo sitti itti dallanee waa wayi. Natti matte. Natti iddoo siin bultu itti dhayine kilaasii keessatti natti dubbatte kophaatti. Gosa waa'ee isiiti moo waa'ee ilmoo kootiiti moo waa'ee hojiiti moo waa'ee warra kootiiti moo waa'ee lubbuu isiiti. Waa'ee bilaati. Waa'ee jireenya isiiti. Ati jedhee mubaarak na waame. Kottuu mucaa kana fideen dhufe nuti karoora qabna. Kottuu gorsennaan dhaqee gorseera natti kan dhufte kana asitti immoo biyya baqaatii. Jireenya biyya baqaa kana keessatti immoo wal gargaaramee wajjin jiraatama. Mubaarak isin hin dadhabu mana keessatti Samiira anatu jedhee hin da'um Samiiraan wajjin hojjechiistu waan dandeessu gargaariini. Silkii immoo hin tuttuqini. Silkii dhiira faanas ta'u nama kamuu faana laayiviis ta'u hin baay'isinii jedhee anatu gorseen. Maaliif namni nama dogoggorsaa waan hin taane godha waan ta'eef kana ana biratti gorsi wallaahi. Amma abdi tokkoffaa amma kana mubaarak maalu sirrii dheettaa kana mubaarak sidee maalu sirrii dheettaa. Maallaqni saafameera. Intala Oromoo mana isaa galchee hidhaadhaa biigeessa jirti. Warri rukutti mucaa eddi Samiiraan dhageessu. Samiiraan wallaahi billaahi tillaahi. Mubaarakaati shamaraa miti dhiira garaa ittiin rakkisan qabdu maaf furrifataati shamaraa miti dhiira garaa ittiin rakkisan wallaahi hin qabdu. Akmal dhiifama Akmal. Mubaarak gaaffii yoo na gaafate Tawfiq maal jette nan dhageenye. Mubaarak amma liibii irratti fidee mucaa keessan harkaa fudhaa jedhee kun sirriidha. Liibii irratti fuudhee inni uummatarraa. Namni lama sadii isa arrabsee naan mucaa kottaan harkaa fudhaa jechuun isaa sirriidha Mubaarak. Sun haariidha Tawfiq sun haariidha rakkoon qabu kun haariidha. Dhaggeeffadhu laa galatni nama maal namaa koobee dhufuudha jedhe Oromoon ni galee. Kanaaf Mubaarak ana wajjin deemtee anis faana ture. Nama kuma amantii basa galii nama kuma amantii basa galii irratti abbaan saarraa maal jedha ka jedhu kana achitti dhawwame
dhaggeeffadhaa. Isuma namaanaa jedhu iyyuu nan galchaa galchu. Hin galchiin namni jedhu yoo jiraate Waay. kana booddee miidiyaa irratti dhaggeeffadhaa kaa dhaggeeffadhaa. Akkana goona dhaggeeffadha. Muubee akkana goona. Waa tokko itti qofa carraa tokko itti naa kenna. Ila sakandii shanan koo kanan dubbadhu maa inni beektu yaa Oromoo namni as itti dhaggeeffata hartan kuni ani nan rafa wallaahi tun rafin iddoo dhaqanii galmaamu sana maqaan samaa inni isa geessee wajjiniin makiinaa keessa rafee wajjin guyyaa lamoo guyyaa meeqa jechuudha. Inni dhayin naannoon salfii achi nama dadhabsiisan nama raffisannaan wajjiniin tan karaatataa ture wallaahi mubaarak geesse iddoo dhaqanii galmaamu maal jedhama maqaan isaa isa dhaqanii galmaamu sana biyya bakka ta'u. Makrishinii. UN jechuudha. Guyyaa lama irratti hin bule. Jechuun UN dhaqee qorra keessa makiinaa keessa wajjiniin buleela wallaahi jechuun waanan gaa beekun sinitti maarraa amma nachiirutti sini galee UN wajjiniin bule. Kanaaf mee mucaan kun isii kanarraa maal barbaada maaliif akkana godha mana ofii keessa kaa'ee mucaan kun eessa dhaqxe ammatu mana sanaa baatee firam qabdu nama hin beektu namni isiin beeku tokkollee hin jiru inni immoo silkii dhawwineef anan doom kan dhawwu. Abdii koo Maaliif? abdii adaraan itti agarsi tokkoffaa Sharafuddin edda galgala nama wayii fidee Aamiyyee mucaa jedhamu fidee firasiitii jedhe tokko jedha diraamaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru waa'ee kooti ana cabsudha. Firasiitii naan jedhu abbaattan dawwalee sinna geessaan jedhe wanta nama abbaatti silaa abbaattan dawwala jennaan utaalee bu'e gurbichi qabadhaa. Ede mana maastar Sharafuddin mana banatee na hamachiise maal walii galan mucaan galuu walii galan dhagaheen calluma jedhe wallaahi jalan jiru garuu waraabamee naa dhufe amma immoo maalan godhe sila ganama nam tokko mucaanan gaafatu mucaan hin galtu jedheen jala hidhee beekaa maaliif akka jedhe fudhatan barbaada amma Sharafuddin ol galee maal jedhe mucaan Mubaarakiin bira teessee haqa siirraa dubbatachuu hin dandeessu tokkummaanis si bira teesseetuma siin jannata keessan jedhette hin amannu jedhan erga hin amanne mucaa siniif hangalchaa dhaggeeffadha erga hin amanne mucaa siniif hangalchaa mucaa fudhaan irraa simadhaan jedheen noo sirkaan fuunuu jedhani ede maal jedhaa turan mucaa barbaannaa jedhaa turan amma immoo hin galcha yeroo jedhu hin galchituu jedhani narkaa fuudhaa ka yeroo keessatti hin fuunuu jedhani maqaa keenyaan nu malee ilmaan haadha ra'u dhageesse aan tokkummaa iyyuu waan inni haqaan naa dubbatu haqaan dubbata mirga nuu kennee nu dubbachiise jedheetan malee dhageessanii mana gabbaanyi tokkummaan dubbatee. Jaarraa kenni Mubaarak daqiiqaa tokko jaarraa kenni mee daqiiqaa tokko amma wanti nan dubbaddaa qoyyaa daqiiqaa tokko. Mucaan fidin jettanu amma bu'aa mucaan fidee as ka'a. Kana booddee waa isaa irratti ammarraa kaasee waa isaa irraatiin asirratti taawwan teessee isin himattee dhageessanii yookiin isin himattee yookiin ana himattee jennaani malee mucaa asirra kaayini ana bakka si taafiire isintu kaa'uu barbaade mitiire isintu mucaa akka asirra kaa'uu barbaade miti dhugaan koo amma bahutti mucaan asirraan kaatu kottu taa isaarra. Mubee daqiiqaa tokko dubbatu mubee godha daqiiqaa tokko. Mucaan as teessee afamti malee wanta afamee ija namaarra bu'uuf hin jiru maal abbaa keessaniiti maqaa nyaattu mucaa teessee. Inteessu dhiisi kaa mube waa'ee isaarraa sirriittanis nan beeka mucaanin sodaatti miidiyaarra hin baasinii mucaan miskiina ofii keetii haasa'e gabaabsi nama sin arrabsinii yaariidha jettee tarakaa kee dubbadhu Sharafuun isa dhufu waan jedheef nuuf ibsu kunoo ajjala jira ati immoo girgirrii dhiisi mucaa sin fidin miidiyaarra baqa gaha kalas Sharafu qottuu gali waan dubbattuu qabdu dubbadhu akkuma dubbadhu. Haya galatoomi abdii inni jedhe Mubaarakiin talli kun fakkeenyaaf warra Mubaarakiin bira teessee dubbachuu hin dandeessu jedhuufan deebisa. Intalli kun wayii Liiviyaa irratti hidhamtee hin jirtu. Jara keenya awwaalaa wayii mana awwaalaa wayii hidhamtee hin jirtu. Fakkeenyaaf intalli kun dubbachuu dandeenyaani mee Mubaarakiin bira yoo teessee dubbattee rakkoo keessan jira jette Mubaarak intala kana dhabamsiisee ofii nagaraa nafuun hin danda'a mee akkamitti sodaachuu dandeessi. Inni lammataa immoo Mubaarak fakkeenyaaf waan mucaadhaa baasuufi mucaanuu atuu isiidhaan taane wallaahi billaahi kaayiroo keessatti guyyaa tokko si biran bultu si galee otuu isiidhaan taane gadi baatee himachuu dandeessi namni hundinuu bara kana miidiyaa qaba haadha sii kan nuti argineeni miidiyaarraan kanaaf ajandaa uummataa kana dhiistee otuu intaluma waan isii baasu intalaan mari'attee waan intalaa gootu ofumaa keetii gootee jechuun barbaadan. Ayyee galatoomi gaarga kanatti isa dhumaatii barsiisii fida sarara waa si baasa akmali kottu si gaafata ittiin haasa'e akmal gaafadha.
Achiin gahin kaan mallee sharafuu لا waan لا 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 haasa'u. لا لا قافتمتي أبا تكون نبرا أسون بربادا وادنو كوت سندو بچو قبا إيه Wayi gaanaa sobsi. قافتا وان بربادنو إيفما وجين قافتاني أنا قولمون سارا Jalqaba gaafiitu hin taane saarraa Sharafuddin video bay qoya Sharafuddin ala gaafata Sharafuddin ifama wajjin video na ba oki miyuti ra kaasa dura gefat Sharafuddin maatoti atoo ko sirrii deemaan jirtu gabaree hedduu la la gaafis gaafata mucaan kuni inni kuni biyyaa galtu jette miti ati sila ammoo waanan jedhe dura dhaggeeffadhu abdiin sharafuuna dubbatu jedhaa jira kanaafi gogaan jedhan manni gogaa maaliin ijaarame gaafa majaan yuusu jigaa jedhan kanaafi rakkoon qabu jasti nu dhaggeeffadhu dabaree nu kenna waan jiru sitti himaan waan jiru miti mucaan biyya galtu malee yeroo isin biyya galte an lafa gaafa dheeraa fi mazaagaja moo kantiibaa argeeraa fi lafa nan fuudhaaf jette miti mana kee jirra mubee dabaree nu kenni maali waan haasofte irratti si gaafataara galchuufanii isi mattaa galchuufanii isi mattaa Sharafuddin haasoo qotaa miti waan haasofne irratti Nan dubbadha na eeggafadhu na dubbadha na nan dhaggeeffadhu galchaafanii isi mattaa gaaffii dubbadha. godhe yookiin noo naan jedhe Okay, sitti nima koi kama ani maayimi mitiyan tiktoki namni bani natti hin kennine man nama ofii kan kooti ban banadde sifan dubbadha na dhaggeeffadhu inni jala jiru nama guddaa inni taa jirus nama guddaa saarraan mootee dubbattee kaatee dhaggeeffanneerra mucaan jengeenaa. Mee dubbadhu sharaf. Qo'ee saar dubbadhu mee sharafa dubbadhu mee waan barbaade dubbatu qo'ee. Okay. Ulfaadhu galatoomii obboleewwan kaleessa na dhagaa turtan har'as na dhagaa turtan ammas na dhagaa jirtan kaleessas jechaan dubbadhee mubeen anaaf hiriyaa kiyya qaaliidha yeroo namni akkasitti roorrisu 3,500 dhaggeeffataan ture dhumarra seenee yaa obboleewwan kan koo mucaan kana taate sana taate jechuu dhiistanii mucaan ofiisiiti isaanis mari'atti haa ta'u bakka isiidhaaf ta'e yeroo isiin yoo biyya deebi'uu barbaadde biyya ishiitti deebite sila